ani boochisuullee rakkoon qabu gaafan Ammaan booda dhiirri namaa boo'uun hafeera boonii osoo dhiira siif boo'u barbaaddu umriin teessirraa dhume. bakka yaani yoo jaarsi kan keenaaf booyaati gaafisan indoom jechuu indoom bakka wanni ta'e uumame Wallaahi siif hin boo'u jaarsi kiyya. Wallaahi siif hin boo'u. wanni ta'e uumame ani fi walitti hafuu dandeenya. Naa lillahi maalii adda giiftiiti ama qoricha matatuma yoo nutti goote garuu nuti rabbitti illee dhamanna. Kennaa kottas deebi. Hidda jaartii deettee kaate fakkaatti ofii isheeti fukushiidhaa keessa dhaabbattee nutti kufalte. Booni bakka ilaa rakkoon qabu ati miidiyaa dhiisii suuraa ta'e kaasii viidiyoo ta'e dhiisii minaamina waraabuu jaarsi kiyya moo gara keessattiin nama dhiira wajjiniin isaa ta'u hin fedhu miidiyaa fayyadamnu walitti fayyadamnu waan ta'eef isas ni dhiistaa bilbila namoota inni feene guutuu bilooka goota sanaan booda khalaas bakka rakkoon qabu. Ani isuma bichaa harkatti galfachuun barbaada rakkoon qabu. Abshir bakka rakkoon qabu. Garuu wanni ta'e uumame taa'ee. Ammumarraa kaastee guutuusaa kaastalaan. Garuu jechuun wanni kun hundi taa'ame wanni ta'e uumame ati booda miidiyaa irratti ol baate. Ani maa miidiyaa walitti na fuudha jaarsa kiyyatti. Akkana na godhan jettee himte taanaan yaawwayi. Ana miidiyaa walitti na fuudhee handee miidiyaa miti bar. Naaf isa wal jaalate mii namni nu gidduu jiru ana isa fira. Abshir. Namni 300 ragaa ta'a. 310 iyyuu nama 10 itti dabaladha. Ammuma hayiitiin ilaal. Amma misenjara si bilbila guutuusaa haqqa. TikTok irraayis, Facebook irraayis, waan hundarraa. Ji'a tokko booda jechuun ani fi jaarsa Sumayyaa yookaan Turkiitti yookaan isa biratti yoo waliin argine ani boonii geemiti. Ni fagaata. Rakkoon qabu. Ani maqaa kana ni sarrata jechuudha. Maqaa kee maaliif zarrastanii abshir rakkoo miti? Yoo ji'a takka keessatti argu waanni. Yookaan of biraan fidaa yookaan isa biraan deemu. Maa jaarsi sitti nu fula. Asitti dhufta. Asumatti wal argitan. Ani mana isinii qopheessaa. Isin keessummeessaa. Guyyaa jalqabaarree si biratti wal argu. Aanchi sin jedhe. Innaa lillahi. Wallaahi arrash waswaasa ajaa'ibaatiin sumeetti naqee jechuudha warra bilbila isaa keessa baatee. Booniyyee maa Sumayyaa akkana goota bannaas. Shuufi maayikii cufachiistee mijiyyuu. Wallaahi an cufatti needhe ciisee jira. Amma bilbiluma keessaa iyyuu an cufatti needhe ciiseetiin hin jira an cufnitti needhe wallaahi akkan ta'an ciiseera. Gaddee gaddu wallaahi bishaan dhugii akkaan wallaahi qunqunna guggubii. Waan duratti sanirraan ciisaara barkootu na fichisiisi ati. Wallaahi irraan ciisaara. Hojjechaa wanni jedhamaa siyaasaa jirrame. Maal waadaa maal naa galte? Baanuree. Laboonii maal na gooti beektaa? Doollaba keessaa uffata guutuu algaa irratti ganna guursistee amma beeknu laayivii lallabannee kaane kazaan boo'alaa walii sirreessina viidiyoosii bilbilee raajuu. Amma silaasii baati walii bilbilaatti walii sirreessa. Unoo waadaa san diigaa jirtii bar. Amma hojjetaan jirtu Sumayyee. Hojjetaan jirtu? Lakki ani ciisan jira wallaahi. Jechuun duratti yeroo ummaa afaan haasa'u sana wannoon godha kan uffata na goobicha lalle. Barnoonni jiru mi rakkoon qabu jedhe borusa. Barnoonnoo jiraachuu illee baate abeetti quraanni ni jira. Maa qo'achuudha mi? Ta'ullee kaamooni kamisa mana naddafa waan ta'eef leezim har'a duulaa batte osoo washii. Boru kamisa isaa? No boru. Boru qoroobidha. Kanaafuma. Kanaaf jecha kaalaa ani eessan bula si jammar manna akkana ta'e akkamittiin bulaan. Eessan bula walii bilbilaan si rakkoon qabu. Laayivii irraan boolchaarti bar. Guruuppiidhaan bilbilaa booniyyee isaa dhuftu. Si maaloo guruuppii san keessa nama guddaatu jira maaluma ani yeroon bilbil yoo namni illee bilbileen hin saalfadha bara. Laa ustaaza dhiisa garee ustaaza osoo hin taane kaan irratti bilbila. Kaan irratti bilbila yaa. Yaani biizii ta'uu danda'ani halkan kana. Ati maal godhi irratti bilbilte? Saasa irratti bilbilte? Achirratti bilbilee kazaan ilaalee rifadhe. Wayi. Kuba bilbili kuba. Maal sin jechuu barbaade beektanii? Bakka amma
sumeenii fi kennaan deemaa uffata keessan daddachaasadha. Ati oo. Ani bakkuma ta'e ga'een dhufa. Barsiisin mee mucayyoo sana bilbiliitiin inni ofirii taate. Siin sagalee meeqa qabeen sagaleen kiyya achumaan miila bakka waaree ta'ee yaafee bara. Ila baatee. Qabiin jedheen galgala itti meetu bee barsuu mee kaleechuma galgala ishii itti mee yoo yeroo qabaatte qaraasiisa daraa maqaan nu badaan jiran jedheeni bara. Bakka inshaallah hin bilbila garee irratti gareedhaan walii bilbila amma. Bakka nagarra bulaa inshaallah boroo largina rabbi. Mana nu kan taate booniyyee mana keessatti lallamannayyuu inshaallah. Maal sumayyaan mana kan koonnuuftu aduu aga dhaqnee. Ila booniyyee namni wayii maal naan jedhe beektaa? Biyya booniyyee biyya lafattee jechuudha wallaahi viidiyoo na argan nama baay'ee shaadaa qabsiisaa jiran. Booniyyeedhaan jaba wallaahi viidiyoo lesii ergaa gara viidiyoo hedduu na ergan abbaan suni nama nuti beeknu garuu yoo asirratti maqaan dha'u. Innaa booniyyeedhaan jabaadhu jedhiini. Yaani jabduudha maashaallah jabaadhu jedhiini mikinaatuun namoota garasii namoota hedduu shaadaa qabsiisaa irraa. Bakka kanatti dammoo isheenis cimtuu taatee fakkeenya taate biyya san keessa argamuutiin hin qabdi. Akkas ture bara. Turee miti kaata isin jedhe sirriitti jabduu ta'e jabduudha yaatu maashaallah. Isuma sitti meeshaan booniyyaa natti simaniiru natti maniiru barsa kiloleen gadda siin jedhe sana. Sitti simanii natti simaniire. Nuti akka wal keessa jirru hin beekani abbaan dhufee sitti natti simisuurre. Nuti akka hafuuraa wal keessa jirru hin beekani. Itti meera naa barreessanii bakka. Garuu maashaallah si viidiyoo argee abbootii kana kanatu jira si maashaallah namoota gugurdaa kana. Wallahi. Eenyudha Mustafaa Amboo san wajjiniin deemaa jiru. Mustafaa sun maashaallah goobazii dhabbee jabeessu. Namni sitti meesun akkam beektaa biyya keessatti gaafa lallabu ummatuma kaafiraa kana gidduu dhaabbatee lallaba sii galee dantaan qabuuf yoo humnaan sitti deema shurraabii itti sassaabbatoo. Wallaahi. Sodaa tokko hin qabu si. Sodaa tokko hin qabu maashaallah qoraatiin. Yaani jagnaa ነው. ወለጋዎች ናቸው። ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው ላ ማሻአላህ ጥሩ ሰው ፍቅር ሰው የፍቅር ሰው አዎ የፍቅር ሰው አትጀድ ታኑ ትጀቹን ደንደኑ አኒማ አናስፍ ወላሂ አናስፍ ድንገት ናርጋብ ሜከናው ዋተኮ ሲጋፈዳ አማ ፈከና ድንጋታ እስቲ ቆይ ዝም በይ ቦኒ እሺ ድንጋታ ሰው ሃቶቱ ላይቭ ይረት ተካና ማን ቆንጆ ዮካ በሬዳ ዮካ ወጀች ኑቲ ክኑ ቆሳ ፈየደም ጅረሚ